akkamitti daddartanii siin jedha. Oh, Ibsa, how are you, bro? I'm good, bro. Come naga. Harkarratti deebisa kun ibsa. Salaam alaikum ibsa. Ya, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma dhufteen deebnaa sinis fi salaamtaa kaanifis. Baay'ee TikTokiin kee hagana hunda aktiif ta'ee osoo sagalee namni afaan hin fixatin si bira geessamu akkam. Ya, aktiif dhagaa TikTokiin kee. Maraata ba. Ati maal jirtu? Jiddumaanuu like tattaa'u jirra tattaabachuu jirra jiddumaanuu harka san dhiqattee. Amma torban qabiyyitiin. Amma torban qabbichuu bichuu abbaa malaa. Allah waaqayyo abbichuun dhufaa jira moo? Yaa bichuun dhufaa jira jarammaan tana. Baay'ee viidiyoo kee laalee anillee viidiyoo san dala godheeti malee ani immoo haga ammaan dhiqan. Si dhuga waanta? Yaa. Yoo dhiqatu waantillee rakkoon qabu wallaahi. Maaliif hin dhiqatin? Dhiqachuuf iyyuu hin ta'u malee ani wayita uduu godhu iyyuu like akkanatti bishaan ofirra naqee akkanatti uduu godha sii galee. Ndee dhiqadhu boo rabbumaa jeeti. Abboodhiis hin dhiqadhu bannaata rabbiin nan qabini. Dhiqadhu anuu halaaka ta'eef hin dhiqadhu. Ni koftaa'u ni si abaaram nama hedduu si abaaram. Lakka bu'aan abaaramuuf. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalid, welcome. Ibsa, jirta? Jirra. Jara keenya namni 400 jirtan kuni effaat TikTok isaa jalaa gubatee jalaa gubani 800ti follow godha. Gruupii keessattis nama 80 irratti follow godha jedhanii nama 30 qofaa follow godhe. Telegram irratti jechuudha. Mucaan kun jabaadha. Mucaan kun waa'ee Oromoo dubbata. Waa'ee Oromiyaa dubbata. Afaan Amaaraatiin uummatatti himaa jirra. Follow godha. Follow godha. Neetworkii isaa akkanatti itti Neetworkiin qabu bar. yaa hin deebi'a. Ariitti deebisi. Hin deebi'a ergata. Egaa maali jirtarree jaran? Akkanumaan kolfinee tattaphachuu turree paatii waliin bakka like atillee yoo geemii fa'aa taphattee yoo aayidiyaa wayii fa'aa qabaatte immoo ofirraa gara barbaadde jechuun mirgateeti. Ajandaan haasaa ture wayiin hafarsaa ture. Amma waan sana isin irratti hafarsuun fadhu achi beete hafarsa bakka. Ayyee keessaa naqi. Okay. Osoo na biratti afarsitanii tola garuu ibsa harka kee dhiqattee. Amma isin lameen waladdaa paartii waladdaati. No. Paartii waladdaa. Kaasanaan. Okay, ati eenyu deeggarta? Abiyyi moo Jawaar deeggarta? Dhagee lachaan jiraa hin jaalladha. Addan baasu garuu. Lachaan jiraa hin jaalatanii kijibna. Waa'ee jaalalaati miti amma gaafiin. Eenyu deeggarta? Ilaalin dirqama jawaar abbichuu jechuun barbaade. Hin jiru laazimaa miti. Oye ammaa tana dhaggeeffadhu ati. Odoo filannoodha amma bas khalaas filannoo jara lameenuu aangoo irra kaa'uuf hin deeman. Kaardii sitti fide. Kaardii eenyu keessaa filtee irra keessa aangoo kanatti. Ilaa ibsa wanti ati beeku qabdu. Ilaa naannoo dobreessa kiyya gaafii yana deebisa. Oromoo miti afaan Oromoo beekta. Khalid. Oromifaa waliigalaa irraami. Eega. Oromoo wal keessa qotatti moo akkam? Eeyaa rakkoon qabu mirga keetu waan ta'eef. Kun mirga namaa dhiibuudha bar kun mirga namaa dhiibuudha makkisiira jirtan kun mirga namaa dhiibuudha. Filannoo obboleessa kiyya filannoodha bas marsaan filannoo kee jira amma. Badhaadhinaa fi kaafaa'oo. Filannoo kafa filattee keessa kaa'e kaardii. Hedduun jira. Ampoordii filannooti. Bas kanaas yoo akkasuma taanee baane malee na jaambaalu. Keessa kaa'e ibsaa keessa kaa'e. Keessa kaa'e. Tokkoffaa yoo harka kee dhiqattee jiraatte harka kee inni qini qoy gaayyaaleef sa'aan bar si erga dhiree dhabee deengedda si gaafachuu. Yaada ofii isaan doggin. Lammaffaa immoo jawaar hin jaalladha garuu jawaar amma filannoo keessa galuu dandeenya. Jawaar akkamitti filannoo keessa gala biraazer hayi maal jechuuti. Aboo kaafaa jechuun jawaar jechuun bas paartii keessa jira fadhaa jira fadhaa galu. Waan biraatii miti. Ana amma filadhu siin jedhe. Waan biraa Khalid wayitaa fedhiin kee carraan kee ta'ee waan biraa akkasitti yaada kee hin dubbatta. Amma garuu gaafiidha ka gaafatamte. Jawaar akkamii filannoo keessa galaa maalii abraarra osoo hin ta'in wanni gaafatamte filannoo jawaarii fi abiyyiin keessaa eenyuun filattaa sii galee. Lakki ani nama adda osoo itti biyya sana bulchuu danda'u malee filadhuudhaan namni biyya sana bulchuu danda'u. Aboo haasaan jira naaseen waa'ee tokko gaccabsine tokko qabsuu dhiisi. Keessa isaanii rabbi tokkichaa fi sammuu isaanii rabbi nu beeka atis hin beektu sammuu abiyyis hin beektu sammuu jawaaris hin beektu Allah alam. Isa san waan isaan yaadan
cimina isaanii qabeeku rabbi tokkicha maali annaan kana isaan googallakiftee ilaalle tokkumaan googallakiftanii ilaaltan malee ilaammatti oromoon kanaaf waliin siin jiru Khalid gaafiti jenaa deemu sattus nan deema ani boordii filannooti ama taraanii kaafaa ofii badhaadhina kan filatta badhaadhina hagaruma jechuu maaltu kana biraa xaabiyaa si qalaqqalchiisire bas jaalalan jawaarii qabu jaalalan jawaarii qabu dhagee jaalalan jawaarii qabu narkaa balleessaa oke badhaadhina galatoomi badhaadhina baga deeggarte mirga keeti saamma sirratti anama maa deeggarte jesi arrabsu mirgan qaba abbummaan fadheewu si gade mirga kee sirbuu hin danda'u kana walii beekuu oromoon danda'u qabdi sadarkaa kanatti kun kana deeggara no wanni ati beekuu qabdu mirga oromoo dhiibaa jirtan isin lamman maaliif jedhe na gaafadhu maaliif jedhe amma eegaltee anamma jawaarii badhaadhina callis jawaarii jaalla koy badhaadhina callis siraaf qannete oke ozaaki kaafaa omoo badhaadhina deeggarta kaafaa deeggartan amma isin lameenuu paartii lama paartii adda addaati inni kaafaa deeggara ati badhaadhina deeggara akan kalatooma isin ilmaan oromooti aye wal fulma isin lama wal fulma dhaggeeffadha ani boordii filannooti anamma isa keeka anamma wanina isin lameen idduu barbaadu waan kaafaawwan oromoo godhuu deemtu ozinnatti hima waan badhaadhinni oromoo godhe Khalid natti hima mee isin dhaggeeffadha Khalid waan badhaadhinni oromoo godhe natti hime daqiiqaa sadii qabda shi sadeen asirratti si galakta daqiiqaa teessee ayyee tokkoffaa eega mootummaan kun karaa aangootti dhufee ayyee oromoon duraan finfinneen keessa nuti afaan keenyaan haasa'uu hin dandeenye afaan keenyaan haasa'aa jirra ayyee lammaffaa oromoon mirga isaa falmachuudhaaf immoo aangoo sanarra taa'uudhaaf immoo itti fufuudhaaf kaayyoo qabaa hin danda'allee maaliif jennaan oromoo rakaa kanatti jiru oromoodhaaf godhe badhaadhinni lafa kaa'eef innis akka amanuu qaba beekadhu maaliif kun mirga keessani Era jira keenyaan namitti godhadhaa jeesuutti amma ati qoy fudhattee Khalid lammaffaa lammaffaa eeshi nuti kan beeknu muslimni duraan muslimni maal akka ture tu beektu gaafuma kana gaafatu kan garuu sirrii miti jalqaba isa gaafatama ture garuu haa ta'u hin deebisu okay deebis nuti muslimni duraan maal akka ture beeka lamasiif waa'ee musliimaatti dhiis waa'ee oromoo haase oromoon jiru jira oromoo bulchaa jira malee musliimaaf maarreen siin jenna oromoon waan eegis ati amma oromummaa walitti isin fiddi isin lamee akka ajaa'ibatti amantiin keessa kana biratti ilaal amma oromoon mirga isaa deeffatee jira jedha waa hundayyuu guutatee jira akka kiyya okay isaatti deebis irradda walanii beejanii ambar jawaar koottaa gabbaan hojii haasaa onni jawaabu tanaaf eeda haya me anama boordi filan tokko kasa gorguma dhabu de haya ishi ozi ati filatte himen de daqiiqa takka qabda inna haasa'u booddee ibsa maaliif jennaan amma saa kanatti sila ana gaafachuu yuun qabu war isa gaafachuu qabdu maaliif jennaan amma mootummaa akka mootummaati man hay akka mootummaati man isa fudhachuu akkuma mootummaa waan adeemsa lafa jiru boordii filannoo ajajuu hin dandeessan abadan sila akka seera dimokiraasitti boordii filannoo mootummaan hin ajajamu mataa isaatiin ajajamu haqa uummataa qofaa isaa ajaja ati amma fiddee akkuma mootummaa sana too silaalle na ajajuu seentanii jechuudha filannoo naa hati eegaltee jechuudha isa gaafadhu haan gaafadhu no anama akka boordii filannootti taa'ee sila daanyaa jira okay waan uummataa gootan mootummaan akka itti jiru gaafii gaafatama warra bakka isaa fudhachuu jedhatu iyyii deebiin ibsa malee akkam amma mootummaa deeggarta malee ati deeggaraa mootummaa jirtu malee ati dhaabada badhaadhina kafaa dhaabada amma filannoo marsaa lammaffaa eegaluuf jaan Khalid dhaggeeffatu cikicikidhiisi filannoo marsaa lammaffaa eegaluuf jaan kirkiriidhiisi waan uummataa gootu ka uummataa gootan godhuu teessan mee filannoo kanarratti na filadhaa yaada jiru kaasiti
deeqaa takka keessatti ibsiif uummata Oromootiif waan gootan waadaan seenuu. Isa gaafadhu annaa deebii ibsaatii. Hin gaafatu boordi filannooti yaani. Isin inumaa carraa Oromiyaa keessa deemu isintu qabaa huban. Waa mara isintu harkaa qabaa saniif carraa dura sii kanneen musinan dalageewu. Hin beektu malee. Ayyee maasheetti na gaafadhu deebisi. Ayyee. Amma filannoon dhiyaatee jira. Waan uummataa gootan, waan uummataa godhuu yaatan, waan gootaniifis mara nu filadhaa duula na filadhaa gaggeessi. Akka badhaadhinaatti, akka nama deeggaraa badhaadhinaa tokkotti. Tokkoffaa asitti mee bara. Wayyaanee bara meeqa Oromoo lafaa fi lafa isaa irratti Finfinnee keessatti akka marbaani morma nurraa ciree, luwa nurraa ciree jedhe biyya isaatti deebifne jirra. Lammaffaa immoo. Badhaadhina deebise. Qoy dhiisi sin galchu amma. Barumsa qabdan rakkoon keessan kana akka faa'uun barumsa qabdan kana. Amma qoy carraa isaan kan dabi deeqaa takkaaf. Ani ilma namaarraa maal dadhabamee taa ibsa. Qoy birooki ozi. Ani arraban jaaladhu. Okay. No, arrabaa miti barku. Khalid mudira maal bakka? Hidhatee jiru. Ibsannaan hidhatee jiru. Ozi. Osoo arraba tokkoon xuynetti waan uummataa gootan, waan uummataa godhuu yaatan osoo aan godhuftanii mee waan kaafamuun qabatee deemu waan inni deemu san qajeelfama isaa kaayoo isaa nu ibsi. Okay. Galatooma waan carraa naa kennitaniif. Okay. Like bilisummaa Oromoo bilisummaa argeen beeku. Cilaancidii bilisummaa baroottan darban waggaa 6 darban kana dura arge kana sababa like hoogganaa keenya akka waytasan abaa'oo keessa kafaa'oo keessa illee taa'eetiin ta'uu baatullee waan san hunda sababa katee bu'uurri sababa bilisummaa xiqqootaa fi mul'attee sababni akka ijootti dureen waan kanaa dawweedha. Waan kana deesan sa'aatii sanitti inni akka nama dhuunfaa tokkotti illee falmatullee amma immoo kafaa'ootti dabalamee jira. Filannoo fuulduratti deemu kanaafillee Oromoon waan sanii ol waan gizee sanii argee ol bilisummaa caafii san argee ol sanii olitti Oromoon bilisoomtee bilisa baatee ni mul'isa jedheetiin amanaa kaafaa itti aanseellee du'aatiin ajjeechaan biyyaa buqqa'uun uummata Oromoo irraa hin dhaabbata jedheetiin amanaa kaafaa waan kana hin hambise jedheetiin itti amanaa. Itti aansee yoo kaafaa'oon filannoo kana mo'ateetiin biyya bulchuu galee sabaaf sablammii kamuyyuu mirga isaa kabachiiseetiin akka amma yoo namni mirga ofii dubbate hidhamee ajjeefamee maal jedhu kun wanna akkanaa kun dhaabbata hundinuyyuu diimokiraasiidhaan akka nama barate waan hoogganamuuf nama barate hoogganuuf deema waan ta'eef yoo carraa kana argateetiin hoogganummaa carraa hoogganaa argatee mo'ateetiin carraa hoogganaa argate jechuudha. Nama baratee barumsaan like namni inni namaa du'uun hin dhaabbata. Mootummaan illee waan inni uummata isa barbaachisu gadi bu'ee waan uummanni barbaachisu uummataaf hin hojjeta. Walumaa galatti ajjeechaan uummata Oromoo irraa hin dhaabbata. Sabaaf sablammii kan waliinuu bilisa uummanni beelaan hin rakkatu. Ikoonomiin akkanatti waagaan waan marti dabalee wanni jedhu kun hin bada. Kana wanni kaafaa'uun qabateetiin So saniifuu ammaan tan isin lameen hogganti xiqqoo sirriitti hin ibsine asirratti illee kaayyoo isaaniitti hin beektan amma kaayyoo kaafaa'uu Ani ibsa. kaayyoo Ana gaafadhu amma ana gaafadhu. Yalla. Ana gaafadhu. amma kaasataan sitti naqammoo ganatti eessaa fidde reefu carraasii kan inni jidde. Aayidaa namoonni mangistii deeggaran kun. Amma dhaggeeffadha an dhugaa isin lameenuu abbichuun keenya kun immoo xiqqashoo quuqama uummataa sanis keessatti ni arga hoggaa haasa'u garuu nama baratee jedhee fi bakka sanatti baratus ta'us kaafaa yoo aangora dhufe fadhu nama biraa nama nuti hin beekne fidee aangora kaa'u mirgatti qaba. Mirgatti qaba kananii amantanii mi booda ammas kaafaa'uun deeggaru tanii lafa kaa'uun qabdan abbummaan fadheewu warri kaafaa'u deeggarus fedhu oduu aangottuu dhufee jawaar itti dhiisee maraara itti dhiisee nama biraa hoggansa dhokatee jiru ol baasee irra kaa'ee kaa'ee hin deeggaru kaafaa'u itti lafa kaa'uun qabdu. Yoo abaluu aangorra nuun koriin jettee waan kanaa sammuu teessan keessa jira isin lameenu. Atis Khalid wallaahi watirlaahi abbittuun jimma jechuudhaaf deeggaraa jira. Abadan waan biraa rizina hin qabdu. Mee fidi rizina natti haase. Ayyee wallaahi sitti haasa. Wallaahi na dhaggeeffadhu. Mee ila ati mee nu ilaali anaa fi inni walitti dubbanna
in gaafadha naa gaafatu in deebisaa fi kana keessatti eenyu dongora qaba nu dhaggeeffadhu. Tokkoffaa. Walii deebisaa. Okay. Walii deebisaa. Ayyee nu dhaggeeffadhu. Okay. Takkaffaa nuti ilmaan Oromoo tokkotti beekna malee lammatti hin beeknu. Abbichus haa ta'u Jawaar haa ta'u Lammaa haa ta'u nuti duraan kan beeknu Lammaaf Jawaar beekna haa ta'u garuu kunis Oromoodha jedhanii fidane abbichuu jechuudha. Eega dhufee immoo maqaadha Oromoodha jedhee afaan Oromoo dubbataa jira. Rakkoo silaa hawaasni Oromoo rakkate kana yookiin immoo isallee achirraa gaatu haa ta'u bakka isaas immoo qabachuus haa ta'u immoo jalattis immoo yoo hundoo wangorrii jiraatillee waliif obsanii walii xumuruus haa ta'u. Kana keessa sa'aatii kana keessatti sa'aatii Oromoon biyya bulchu keessatti Oromoodha gadi ba'anii akkasitti isa qeequu maa barbaachise. Namni kun Oromoodhuma fidee achi kaa'e bar yookiin abbichuu kophaa isaatii jimmi fidee jiran keenya jimmummaa of keessaan qabu. Garuu ilmaan Oromoo Harsii ta'ee Jimma ta'ee Baalee ta'ee hundinuyyuu dhiiga isaa lolaaseetii nama kana fidee achi kaa'e. Kana eenyu nuun beeku. Garuu hadhammoo jechuudha inni gandatti galee kan Jimma akka waan kan Jimmaan bicha ta'e inni Arsiidha itti wareegame inni Baaleedha inni Shawaadha itti wareegame ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti dhume sun akka waan Jimmaan keessaa bicha ta'e jechi kun fayyadama waa'ee Jimmaa waa'ee bichuu minaan la sanaa miti sana keessa bayan garuu sa'aa kanatti sila afaan tokkoon akkuma inni jedhe sanatti akkuma abbichuun jedhe sanatti manatti dhufanii gaafii gaafatanii yoo gaafiidha mumatanii. Dhiifam gaafii takka like ati amma homaayyuu naa galaan jiru beektaa wanni haa taasaa wanni sirraa nu badhe takka yoo jiraate sa'aatii kana Oromootu biyya bulchaa jira maaliif isumayyuu qeequun maaliif barbaachisee isa tumsuudhaa wanni qabanii jedhaa jirta waan kana argaa jirta. Kan dura ati wanni ati barbaaddu ilmi namaa like Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammiin kamiyyuu kabajamee akka jiraatu barbaadamoo Oromoon dhiitee akka nama bulchuu barbaada. Sabaaf sablammiin nagaa isaatiin jiraachuu barbaada. Amma Itoophiyaa keessatti wanni kun hin jiraa? Itoophiyaa keessatti immoo? Maa akkamitti jiraatare inni kun anatu qabata jedha inni kun bakka barbaada akkamitti jiraatare. Okay. Oromoon kanarrammoo maa barbaada nagaa kana gochuudhaaf nagaa kana uumuudhaaf Oromoon dur wayita wayyaanee san irra dhumte moo barana irra dhumte gidiraan Oromoo irratti yoom irra hammaate hamma sa ta'u hamma kana hammaatu yoo ta'us hamma sa ta'u duraanis sa ta'u amma gaafiin kiyya'an Oromoon keenya Jawaariin sa ta'u Lammaas sa ta'u sa'aatii kanatti osoo wayitii walii waan tokko xumuruutu irra caalamoo nama kana arrabsuutu caala. Fakkeenyaaf Jawaarii arrabsaa jirtanii qeeqaa jirtan bakka hin taa'e dhaabaa jirtan Jawaariin fuutanii tuktubii fiddanii taa'ee nu wajjin haasaara minaamin jedhaa sirriidhaa gunamu. Na dhaggeeffadhu. Kan barbaannu Jawaaratu biyya nuu qabate barbaanna malee Jawaar mangistummaa nu jibbinu hin barbaanna garuu. Amma isin lameen argeetiin jira isinitti haa tolu isin lameenuu itti paawar hin qabdanii waan dhugaata akkas walitti haasawaan jirtan dubbii ijootis walii haasawaan jirtan. Wanni ati beekuu qabdu ibsa atiillee wanni ati beekuu qabdu wanni ani siillee dhaamu ofiillee nama maraafuu warra si jala jirullee warra kaalidiin jirallee warra ati dhaamu waan anamma politikanyaa miti anamma akka atiyyuu gaafii na gaafatte ani Jawaariin hin deeggaraa aayidiyaa Jawaar hin deeggaraa malee ani politikanyaa miti atillee kaalid yoo politikanyaan ta'e yoo nama politikaan ta'e nama siyaasaa yoo ta'e. Biyyaa wanni nu badhe akkasii isin nama siyaasatiin. Atillee ibsaan yoo nama siyaasaan ta'in siyaasa nama siyaasaatiif dhiisaa. Barsiisummaa nama barsiisaatiif dhiisaa like waan kamuu dooktareetii illee yoo ta'e nama saniif dhiisaa isinii galee nu asitti muka walitti naquun waan biraa wal arrabsuu wal qeequun kuni yaa'uun uummanni Oromoo waan tokko waan wayii argee girrisuun amala kenna isinii galee garuu siyaasa nama siyaasaatiif dhiisaa waan maraayyuu nama dandeettii waan sanii itti qabuuf dhiisaa isinii galee waan gara kaaniiti yoo ofii keetii gaafii gaafatamtee yookiin aayidiyaa wayiillee irra kennattee waan san bakka guutuu dadhabde ofumaa xiqqaataatee mul'atta. Akkas waan an beeku takka yoo jiraate siyaasni nama siyaasaatiif dhiifamuu qaba. Wanni waan kana hunda laaqillee siyaasa nama siyaasaatiif. Amma isin mee akka nama tokkotti isin lameenuu ati dhugaa dubbatte amma siyaasa silaa nama siyaasatti dhiisanii
kunis keenya jedhanii jala iyyuu baatanis kunis keenya ta'uu qaba jechuu baatanii itti dhiisanii adda Oromoon tumas hin jirtu asirraa rabshaan hin jiru. Galee isaanuma lafa jiruutti waan jiru fixata. Amma wanni Oromoo keessa dhukkuba hamaa ta'e kana namuutu gandarratti ganda deeggara malee siyaasa dhugaa sanii fi dhugaa Oromoo baasuudhaaf hin dubbatu. Abbummaan fadhee oduma laalee urgu oduu nama gaabii isin lameenuu akka badhaadhinan deeggara jee ati kaafaa'uun deeggara jee isin gaafadhe deebisaan hankan ita. Isin gaafadhu. Akka dhabuu dandeenya deebisuu illee dandeenya. Isin gaafadhu. Ibsa. Isin gaafadhu. Okkee si gaafadha haadha ibsaan ta'e iyyite callis. Callis. Gaafadhu natti darfadhu. Okay. Tokkoffaa.